utuu namaa kadhattu gaafa seexanni keessaa iyyite hin ba'u ganaan fuudhee biyya alaa ba'a siin jettu keessaa bayinatti lixika. Hiriyaan kee ni dhiyeenyeef bisaaqatee gaafa suuraa kee post gootee argu komantii jalatti dhufe bro manoo farsoo kaleessaa waliin turre sanan jira achitti kootu. Nuti fayyaan of kenni kan jennu dhukkuba sodaannotu hin taane birrii hospitaalatti nu gaafatan sodaanne. Mana namaa dhaqxee nyaata nyaadhu siin jedhanii ati sobdee si'a tokko diddee gaafa isaan dhiisaa hin rakkisiina jedhan dhiisaa maaloo na haa rakkisin. Si dhukkubee mana yaalaa deemtee ogeessaan funfachuun dadhabeennaa jettuun milishaan si dhiitee beeka. Yeroo jalqabaaf baankii dhaqxee qarshii galchattee gaafa deemuuf jettu adaraa keessaniin akka walitti hin buune. Mucaa osoo hin yeroomin turte saniin siin fuudha yeroo jettuun wayyuu narraa wadha jettee riisa kakattee waaqayyo. Cidhatee dideemte yeroo uffata kee irratti lakkoofsa jaargu maaliif na qortaa biro. Machooftee manatti galtee osoo teessu ennaa abbaan kee harki ingiliffaan maal jedhama siin jedhu harka isa mirgaa moo isa bitaa. Habtaamuu Lammuu bara wayyaanee bara badhaadhinnaa. Poolisiin sababa malee si qabeen maalan balleessi gaafaate jettuun afaan kee qaxxunurraa suusii koon baadha. Taayyeedhaan marroota aljeeziraa irratti mul'ate gaafa jettuun ni ka'ee malee du'ee ture.